Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa sammuun kana isin deddeebi'u jira homaa miti abshiruuf qabaan rabbi qabaan hundi wal qabnaa haa ta'uuti live extreme kan OMN irratti gaafiif deebii obbo Jawaa obbo Junaydii Saaddootiif godhame dhiyaaterra solaalu jiru hedduun kaamantii namni barreessuu ture sunniin gartanii kaamantii gariin arrabsu ture gariin sobdaa gariin waa hedduu dubbatu jirte warri jala barreessu turan. I really feel you guys bakka isin irraa dhuftan naaf galeera maaliifi namni kun nama kaleessa Oromoo dararuu ture har'a garuu karaa kanaan gabbahuunis nama hedduu fudhatama hin qabu haa ta'uti ammoo isa jibbinee arrabsinee ofirraa fageessuu wayya isa ofi dhiyeessinee mistira isaanii keessaa baasu wayya akkana fakkaatutti isa kana ofi dhiyeessinee mistira isaan hagammaa dhossan keessaa baasu wayya maaliifi ummanni kun akkuma argitan kanatti amma Jawaa Muktaar Kadiir angooraa buusan ummanni kun angoo hin qabu ergamtuudha waan isaan godhaa yoo godhini ummanni angooraa fudhanii darban kaan bahara geessan so kanaafuu attiin warroota gartanii yoo namni tokko gabbayeetiin dhiifamaaniin balleessee je'eetiin harka banaadhaan dhufe at least guutumaa guututti dhibbatti simatu baannu mee yaada inni qabuu fi ammoo deebineetiin maal eessarraa baratuu dandeenya kan jedhudha. Akkana fakkaatutti OMN kan qopheessaniif waa tokko jira maaliifi nama kanarraa namni kun warra diina keenya hojii dalagu ture warra diina keenyarraa gargar bahee amma biyya alaa akkuma nu baqatee jiraatu takka. Kanaafuu nama kanarraa mee beekumsa hagam takka argachuu dandeenya kan jedhuudhaaf OMN uummataaf qopheessina fakkaata haa ta'uti uummanni Oromoo hedduun kaamantiidhaan deema kana dhugaa keessani anillee I feel you guys dhuguma rabbitti naaf galeera bakka isin irraa dhuftan maaliif namni kun kaleessa akkasiin nu dararuu ture har'a kuni barumsa ummatoota isa booda jiraniifis ka isa booda dhufaniifis ka ammallee isa wajjin dalagu turan ka achi keessa turan hundaa inni ni beeka eenyu nama kana itti fayyadamuu qabna Oromoo dhageeffadha namni kun biyya san bulchu ture kamtu kamii miti wajjaan ni beeka gubbaarraa hanga jalaa jechuudha oppidiyoota taniin hundaa keessa isaanii beeka so isa kana ofi dhiyeessine information kanarraa fudhachuu wayya moo isa ofirraa fageessineetiin isallee diinuma gooneetiin akkasii hambisu wayya isa kana ofi dhiyeessine silaa information barbaachisaa ta'e gahaa ta'e irraa fudhanne yoo dhannee mana isaaniitti illee uummata qaluu dandeenyu ta'e waan takka so kanaafuu nama akkanatti diina wajjin dalaguu ture ammoo karaa kana dhufe kanas amanuunis hedduu ulfaata haa ta'uti ammoo yoo innummaanuu baqatee biyya ormaa jiraatu ta'e kana yoo kan Oromoo gargaaruuf Oromoo cinaa dhaabbatuuf ta'e haga cinaa dhaabbannu nullee irraa fudhannu yaada isaa fudhannu inni amma hoogganaa isinii ta'a jechuutti hin jiru eenyu san filu ni beektan hundi keessanuu anuu filu wallaahi laazim hin filu haa ta'uti garuu badiinni balleessanii fi akkana fakkaatutti walaaluu hedduutti mufatee hedduutti gaddeeraa itti dhagahameera kanaafuu atting Oromoo gargaaree cinaa dhaabbatu fedha kanaafuu information hedduu waan qabuuf nama kana ofirraa fageessu sun ta'in ofi dhiyeessine information irraa fudhannu sinin jedha kun akka yaada kootiiti ani deeggaraa isaatiillee miti I'm just breaking down easily so kanaafuu jijjirtanii nama kana ofirraa fageessina diinallee dhufe diinummaan kanallee dhufe khayrii qabatee dhufe okay kootu jedha waan inni qabu sammuusaa barumsa irraa fudhadhaatiin gadhiisa salistanii halaalumatti kaamanti ma dhukke irraan kaasina yaa ummata Facebook yaa ilmaan Oromoo dhiisa hedduun namaatu amma wayyaani meeqatu aara innummaan osoo rabbaa'uudhaaf namtichi kun hojii dalaguu ture namtichi kun har'a hojii kaleen hojii dalaguu ture har'a isaa wajjin hamilee isaatu caba nama hundaanu jalaa fudhatu jiran kan jedhu hamilee isaaniitu caba ammoo warra isa booda jiruufis barumsa ta'a hin sodaatan amma oppidiyoon hedduun angoora ummata kana hojii dalaguu jirtu yoo Oromoon bilisoomte nuti angoorraa ni buunaa nu ajjeesanii biyyaa nu baasanii sodaa takka keessa jira so yoo nuti nama biyyarraayyuu baqatee biyya ormaa jiru kana kaniin dhiifama isin gaafate kana deebisanii arrabsitan warrootni hangammaa keessa dalaguu jiran akkamitti isin laalan
So kanaafuu please man, oh my god, family in the house, yeah. What's up? Anyway, yaa akkasiti halkan gaarii isiniin jedha. I don't have more stuff to say. Akkanumaa gaa Muktaar Abshir Muktaar kan dilillee gaaf tokko OMN hin gabbee dhiifamani gaafata. Abshir so kanuma isiniin jedhaati. Jabaadhaa hunda keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a guyyaa boqonnaa kooti, borus boqonnaadha, iftaanis boqonnaadha, kan itti dhufu boqonnaadha. Rabbi arjaan of qabaan rabbi qabaa. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha hunda keessanuu galatoomaa waan dhaggeeffattaniif sammuu akka yaada kootii yoo isiniif galle ta'e isiniif haa galu. Yoo kan isiniin galle ammoo hanga loon alaa galu eegaa Abshir ni gala hundaafuu. So kanaafuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.